Maaliif boossee jechuu dandeessu ammas hin akkamittiin boossu qoe maallaqa isheen ergite waan isheen ergite namchi sargii godhatee beelloo bitee kana yeroo dhageessu akkamittiin boossu ndaam ani isheen niksifadhe boossee dhiisuu ishiyyuu cimina ishee agarsiisa jechuudha. Nama ati jaallattu tokko kan kooti jettee boriisa faaniin jiraadha jettee yookaas abbaa manaa kee kaleessaa ta'ee ati jireenya nuu sirreessaa jira jettee waan hundumaatti ergite garuu duubarran yerootti dhageessu innoo shirri guddi jechaa jira haadha manaa fuudhuu fi kun har'a uffatayyuu bitaa oolanii qophaa'aa jiru jedhee yeroo maatiin keessatti himu maaltu otoo danda'ame asii oli toofsi fudhatee yookaan asii gadi si fudhatee si xuruudha garuu hin danda'amu waan ta'eef maal goota boossee dhiistaa jechuudha. Inni kan biraa waan lama sinii fidee dhufe har'a inni kan biraa sabiyya keessaaf sabiyya alaa riippoortara na kaawwattaniitu mitire riippoortara oduu ho'itu sinii fidaa jedhe waadaa sinii gale waadaa immoo nan kabajaa akkuma ani waadaa kabajuu sin garuu waan tokko hin dagatiinaa laayikii gochuu hin dagatiina waay laayikii sanuu silaa dhuftan tokko silaa viidiyoo bantan lama laayikii yoo gootan ush mishkila. ما في ودي فلوس ما في شيء ما في هاتي صرافة ما ادري وشو بس لايك انا اقول بس لايك ليش ما في لايك عربي فهم ما قد اما انتنين مكانسا دوك اجين ترى مدامي ردوغا دوك نيرو جرم اجين ترى دوغا واقع اسين اكاسي لايكين gotan taana just akkasitu ammani birrii wayinaa ergaa sinin jedhemo bilookina gochuun geessa hin oolu bilookina gootu birriina ergaatuun sinin jedhe nagaa siniif haa ta'u maalumaaf bakka jirtanitti nagaa irraa afaan tokko siniif haa ta'u milkaan sinin jedha waaqni sinin boossisini waaqni laphee keessanii saamilee keessanii sin cabsini maalumaaf jechuudha waaqa keessan kadhadhaa dhugaa nama immoo amaniina eenyumallee amaniina. Tokkoffaa dubartii moboossu lamaana sinimini tokko biyya keessa tokko biyya alaati garuu haa ta'u malee isheen kunis biyya alaati galte baay'ee biyyuma alaati galte amma biyyuma keessa jirti malee waan jechuun riippoortii godhaan jira waan ta'eef addaan kutuu waan hin qabneef waan isheen irra geesse ijoolleen tokko nutti himi fayyoo amaarifi nuun galu garuu viijicha hillaalla waan isaan haasaan nuun galu warri jedhan danuudha dhugaa komantii yoo dubbistanii kanaaf amma soofii maalirraa akka jirtu sinitti himuu fi dheengaddaa akka sababa kun irra ga'een aarii garaa jaarsi irraa fudhatamee hiriyoonni ishee ganan kanaanii aarii dhumaaf dhiphinaanii akka yeroo tokko kuftu ishee kuffisu dubbattee turte gaafa dheengaddaa immoo jechuudha. Araara taasisnaa jedhanii jechuudha. Araara taasisuuf yaalii yoo godhanii ammaariinaanis hospitaala jirti mitiire araarri haa ta'u jedhanii yoo yaalii godhanii soofiin of wallaalte kufte. Of wallaalte durayyuu waan akka kuffisuun dhukkubni akkanaatti dhufeera baqa baay'ee dhiphatti waan ta'eef dhoskattee miidhamte mucaan kun baay'ee warri ishii duras hin beekan waan ta'eef isheen fedhii mashiitiin kanatti galtee jaalalitti galtee jireenyatti galtee fedhii keessaan qaban warri kanaafu karaa warraallee wanti dubbiin dhumeen jiru askeetti waan sin beekuu qabdan warra biraallee jira ijoolleen kun hin fixanne viidiyoo isaanii dhageessanitti yoo ta'e sababa nageenyi hin jirreef gara biyya sana nageenyi waan hin jirreef jedhanii dubbataniiru kanaaf maatii bira akkatti dhaqamullee hin danda'amne jedhanii turanii kanaaf maatiin illee isheetti qabamanii yoo jiraatan illee abbaan kiyya gaariidha anaaf jechaa turte isheenii. Egaa ta'u malee soofiin egaa dhiphina kanas qabdii sababa maatiis qabdii sababa isa dhabdees qabdii qobaa waan hafteefis hiriyoonnis ishee gananii kanaaf dhiphina godhattee baay'ee dhiphattee amma hospitaala galtee gulukoosii meeqaffaa turre jira jedhanii tokko dhiigni ishii baay'ee gadi bu'ee sukkaarrii jedhanii baay'ee aayimiroo cinqatiitu akkana ishee godha jedhee doktariini kanaaf du'aayinaa godha isinii jettee obboleettiin keessan jechuudha. Afaan Oromoo sinitti mara amarafaan ijoolleen sinitti mariiru egaa akkana nama godha namni gaafa namatti jaallatu tokko si miidhu namni naannoo kee jiru dubartoonni hiriyoonni keessa yeroo si miidhanii namatti himattee aarii baatullee hin qabdu argitanii amma isheen nama tokkollee dhabde jechuudha ijoolleen naannoo ishee jiran hiriyoonni ishee kan duraan ishee
jabeessaa turan illee amma gara sana deemnaan isa bira dhaqanii isa jaallanna isa maal jennaan isheen namatti himattullee aarii garaa ishee nama faana mari'attullee gadda ishee namatti hirmaachifattullee hin qabdu. Kun immoo walgee baay'ee sammuu ishee dhiphisee jechuudha. Kanaaf hin kuftee mucaan kun dhuguma isiniin jedhan kuftee. Egaa waaqni ishee fayyisu du'aa nu godhaa jedhaniiru. Du'aa godhaa fi du'aa kaasaa jechuudha geera du'aa godhaa fi waaqayyo ishee fayyisu kadhannaan dhuguma nama hin fayyisa. Waaqayyo fayyisaadha. Ishee fayyisuun jedhaanii isin garuu nama amanina dhiiran amanina hiriyaan amanina. Ishee viidiyoo ishee jalqabarra sinii fide kunillee akkuma keessan biyya namaa keessa jirti. Waan isheen irratti barreeffatte Maariyaamin jette Maariyaamin የወዱትን ሰው ሌላ ሰው ሲያገባ እንዴት ያቃጥላል ሞ እንዴት ያናድዳል ከንጀሩ barreeffamu ofirratti barreeffatte jechuudha. Dhuguma baay'ee nama gaddisiisa. Sanuu nama ati jaallatte qofaa osoo hin taane nama ati invest irratti gochaa jirtu, nama ati ijaaraa jirtu, nama ati guddisaa jirtu. Qabeenya kee jechuudha baay'ee. Qabeenya kee ama fakkeenyaaf waan ati ijaaraa jirtu tokko mana isaa ta'u waanuma ta'e wayii isoo si jalaa fudhatame akkam sirrisa akkam boosa akkam gaddita. Namni immoo isaa ol jechuudha. Namni qabeenya olidha. Namni qabeenya si fiduu danda'a hojjetee ofii isaatii fi namni namatti jaallattu garuu isaa ol si miidha dhugaa. Na qabeenya keessattuu immoo qabeenya keetiin maallaqa keetiin yeroo baasee haadha manaa kan bira fuudhe jechuun yeroo dhagahamu so difficult. Amma yeroo darbee suuraa cidhaa fi qophaa'e tokkottiin ka'an isheen ciccirte suni haati lakkuusun viidiyoo ishee dalagee isheenillee waanuma akkanaatu ishee mudate. Isheen immoo jirtuutuma bira jirtuutu qaamaan jirtu. Isheen iddoo biraa jirti magaala biraa inni immoo hojiidhaaf magaala biraa jira. Xiqqoo marraa fagaate osoo akka kanaan jiraniiti isheenillee kan abbaa manaa ishee dhabde maallaquma ishiitiin haala mijeessa jedhee jechuudha. Shamarran keenya baay'ee tokko miidhamaa dhugaa dubbachuudhaaf garmalee miidhaan isaanii amma immoo baay'ee ol kee mul'ataa jira jechuudha. Waaqni sinaa gargaaru maal jenna yoo biyyatti galanis rakkoo yoo achi taanis rakkoodha. Amma maal wayyaa amma rakkina odeessu qofa osoo hin taane gara furmaataatti isti akka maal goona. Yaada keessan barreessaa yaada barreessaa ani gara viidiyootiin nan qopheessaas yaada warri qabdan maal gochuu akka qaban ofiin of danda'u akka isaan qabanii irra fagaatanii bakka hamma haalli mijatuuf itti of dhaabanitti dhiira harka akka hin galle dhiiraan kana naa godhe akka kan amma rakkoo guddaa uume immoo isaan achi taa'u miti nama tokko asii qabu yookaan jaarsa yookaan hiriyaadha qabu achi taa'u isaanii. Achit in ergu ani haala mijeessadha mana ijaaree meeshaa guutee hundumaa godheen si eega gaafa dhuftu mana keetti galta maal goota mana warra keeti ati dhufnaa jireenya eegallaa mucaadeessaa bakka ganaa dhuftee ganaa hojii hojjechuurra ganaa manni ijaarame kaas bitamuurra ganaa mana warra keetti galuurra kallattiidhaan tokko immoo eerpoortiidhaan si fudhadhee gala kan jedhus jira eerpoortiidhaan si fudhadhee gala kan jedhus jira jechuudha. Airportii da sakamti si fuudhee gala. Doomatti si fuudhee gala hin jiru jechuudha. Kanaaf shamarran tokko si yeroo qusannaadhaaf jedhanii haala qusannaadhaaf jedhanii warri yaada kana filatan jiru. Osoo dhugaa ta'e hin filatama dhugaa jedhan osoo qajeelaa ta'e osoo namichi sun hin hojjetate anu nan deeggara kana maaliifi har'a jiini tokko jiini lama koo salphaa miti bara. As dhuftee lafa taa'urra as dhuftee mucaa garaatti baachuun filatamaadha. Maaliif duubatti hin deemu muka achitti yeroo baay'ee baaste tagizi yeroon kee dhumeera waan ta'eef waggaan baay'een dhumeera waan ta'eef isa bakka buusuudhaa fi ariitiidhaan gara jireenyaatti seenuu anu nan filadha. Tokko anis waan inni raawwadhe waan ta'eef tokko milkaa'eef immoo tokko hin milkaa'u. Beektu keessattuu bara kana immoo baay'ee hardiidha siireesiidha. Bara namni hunduu maallaquma sana mijeeffachuuf waan irra jiru ofiisaa of sirreessuuf namatti dhiyaatu malee waan jireenya keen sirreessaa ana faana sirroofta jedhu tokko argamaa hin jiru. Kanaafiyyuu isinitti haafuun jedhaan. Isin yoo jiraattan, isin yoo nama taatan, isin yoo nagaa qabaattanii haa xiqqaatu umurii gabaabaallee nageenyaa fi gammachuudhaan jiraachuu isinii wayi. Umurii xinnoo haala mijaataa irratti umurii gabaabduu wayi jiraachuu isinii wayi. Bakka